Nagara kam jirtu bara barnoota 2018 remediyaaliin ni jira jedhanii barattoonni baay'een dhiphachaa waan jiraniifan viidiyoo kana hojjedhe. Chaanaalii kana irraa barnoota freshmaanii hunda akkasumas kan remediyaalii fi odeeffannoowwan teknoolojii like AI, koodingii fi kanneen biroo bal'inaan afaan Oromootiin bilisaan argattu waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jenna. Akkasuma illee viidiyoo kana like godha. Egaa akkuma beekamu qaamni sadii bu'aa ni fuumaa jedhamee jira. Kanuma wal qabatee yuunivarsiitiiwwan hedduun fulbaana 5 irraa kaasuun waamicha gochaa jiru. Yeroo viidiyoo kana hojjedhutti yuunivarsiitiiwwan hedduun waamicha godhaniiru. Remediyaaliin bara kana ni jira gaaffii jedhuuf afaan guutnee eeyyee ni jira jennee dubbachuu dandeenya. Kanaafis akka ragaatti kan dhiyaachuu danda'u yuunivarsiitiiwwan tokko waamicha isaanii keessatti freshmaanii fi sagantaa remediyaalii itti dabaluun waamaa waan jiraniifi. Fakkeenyaaf Jiinkaa yuunivarsiitii ibsa afaan Amaariffaatiin baase irratti Bicuu ishee Gassiquun maal jedhee bara barnootaa 2018tti remediyaalii fi freshmaaniidhaan Jiinkaa yuunivarsiitiitti barattoonni ramadamtan guyyaan galmee fulbaana 5 fi 6 qaamaan argamuun galmaa'aa jechuun waamee jira jechuudha. Akkasuma illee Walloo yuunivarsiitii ibsa afaan Amaariffaatiin baase irraa Gassiquudhaan bara barnootaa 2018tiif barattoota freshmaanii fi remediyaalii ganaa ramadamtaniif guyyaan galmee beeksisa biraatiin isin beeksisna jechuun waamicha barattootaaf godhe irratti baasee jira jechuudha. So waamicha yuunivarsiitiiwwan lamaan kana irratti hundaa'uun dhibbatti remediyaaliin akka jiru hubachuun danda'ama jechuudha. So kanaaf barattoonni keessumaa akka milkooftan ofitti amantan please dafaatee qophaa'aa malee torbee 2 duwwaa qabduu. Egaa yeroo qabxiin gadhiifamu neetwoorkiin baay'ee waan isin rakkisuuf Telegram chaanaalii keenya join gochuun qabxiin keessan eenyuun dura dafnee isiniif laalla. Comment boxii seenuudhaan liinkii isaa tuquun gara Telegramii keenyaatti makamaa isiniin jenna. Firii gaarii isiniif hawwina. Nagaan ta'a.